Raajicha barreessaan Halil Jibraan kanii kee kan dubbisu Doyyoo Mokonnin Raajicha kutaa lammaffaa akkuma do'oo mana qulqullummaa keessatti gahanii dubartiin raagduun maqaan ishee Almitiraa jedhamtu takka isa faarfachaa simatte akkas jette. Qulqullummaa hunda caalu kan barbaaddu ati yaa raajii Waaqayyoo karaa dooniin kee irra baatu yeroo dheeraadhaaf eeggachaa turte. Haa ta'utii amma dooniin kee dhuftee jirti gatii ta'eef deemuu qabda. Bakkeewwan jireenyaa abdiiwwan keetii isaan guguddaa fi biyya yaadannoo keetii fi yaaddoon qabdu baay'ee gadi fagoodha. Jaalalti keenya hiitee asitti sin hambistu. Fedhiiwwan keenyas asitti siniidhani. Garuu nu dhiistee deemuu keetiin dura asitti dhugaa ati qabdu akka nutti himtuu fi akka nuuf kennitu si gaafanna. Nutis kanuma ijoollee keenyaaf kennanna. Isaanis ijoollee isaaniitiif kennu akkasitti dhugaan baddee naftu. Qobummaa kee keessatti guyyoota keenya argitee jirta. Yeroo dammaqiinsa keettis boo'icha fi kolfa keenya isa garaa rafeen taasifnu argitee jirta. Kanaaf amma numa mataa keenya nuuf ibsi. Wantoota guyyaa dhalootaa fi du'a gidduu jiran isaan sitti mul'ate hunda nutti himi. Innis deebisee yaa uummata orfaalees ammallee wantoota lubbuu keessan keessatti yaadoolii socho'aniin ala maalan isinitti himuu danda'a jedhe. Almitiraanis waa'ee jaalalaa nutti himi jette. Almusxafaan mataa isaa ol kaasee ummata walitti qabamee jiru mil'atee gadda guddaa isaan irratti kufee jiru hubate. Sagalee isaas ol kaasee akkas jedhe. Jaalaltii hollannaa ija isaatiin gaafa isin waamu ammam karaan isaa bu'aa ba'ii fi dadhabbii qabaatullee isa dukaa bu'aa. Yoo kochoo isaatiin isin hammatu isinis isa jalatti kooluu gala. Fixeen xiyyaala bobbaa isaa yoo isin waraanee madeessellee irraa hin baqatina. Innaa jaalaltii waa isinitti himu isa amanaa. Sagaleen isaas akka sagalee qilleensa hamaa bosona guddaa mancaasu ta'ullee isa amanuurraa duubatti hin jedhina. Eeyyee jaalaltii akkuma gonfoo isinitti kaawwisu isin fannisuus danda'a. Akkuma isin guddisu matuma keessaniin isin cicciiree tottolcha. Akkuma dameewwan keessan isaan samiirra jiran jaalalaan qaqqabutti hidda keessan isaan biyyoo keessa gajjallaa jiranitti maramee isin buqqisa. Akkuma tuulaa daraaraa gara ogdiitti isin fudhata. Booddees qullaa keessan isin hambisuuf isin siriba. Ibbiqii keessan irraa adda isin baasuuf isin afarsa. Daakuu adii haga taatanitti isin daaka. Haga jijjiiramtanitti isin bukeessa. Sana booda aarsaa maxinoo qulqulluu Waaqayyoof akka taatan bakka aarsaa mana qulqullummaatti isin fudhatee abidda keessa isin galcha. Jaalaltii gocha akkanaa kan isin irratti raawwatu akka iccitii onnee keessan beektanii fi beekumsa argattan kanaan hidhama onnee fi lubbuu akka taataniif. Haa ta'u malee sodaan isin keessatti uumame nageenya fi gammachuu jaalalaa irraa argamu fedhuu yoo ta'e qullaa keessan taatanii ogdii jaalalaa keessaa baatanii otoo deemtan isin wayya. Egaa achi baatanii booda waqtiileen tartibaan isinitti dhufan hin jiran. Addunyaa waqtii maleeyyii keessatti qophaa keessan teessanii kolfitu. Garuu kolfa keessan mara hin kolfitan. Ni boossu. Garuu immoo imimmaan keessan hin buustan. Jaalalti mataasaa of dabarsee kenna malee wanta kennatu kan biraa hin qabu. Kanuma isaarraa malee kaan irraa homaa hin fudhatu. Jaalalti jaalalaaf gahaadha. Jaalalti qabeenya hin qabu. Qabeenya namootiis hin ta'u. Ennaa jaalattan Waaqayyoo onnee koo keessa jira hin jedhinaa. Ani onnee Waaqayyoo keessatti hin jira jedhaa malee. Haa ta'u malee isin kallattii jaalalaa isa dursaa kan isa qajeelchitan isinitti hin fakkaatin. Gatii qabeessa fi baay'attanii yoo inni isin argate matuma isaatiin kallattii isinitti deemtan isin qajeelcha malee. Jaalaltii waadaa dhuunfaasaa jabeessee eeguudhaan ala abdii biraa hin qabu. Garuu yoo jaalaltii isin qabee jaalala keessa jiraattanii fi
abdiiwwan kan biroo dirqamatti yoo isin barbaachise abdiin qabachuu isin barbaachisan kanneen haa ta'an akka laga xiqqaa halkan yaa'utti yeedaloo bareedaa dhageessisuuf haa ta'u jaalala isin keessa argamu hubachuudhaan isaan madaa'uuf heeyyamtanii gammachuudhaan dhiiguuf haa ta'u garaa laafummaa fi dararama hamma hin qabne hubachuudhaaf haa ta'u onnee kochoo qabu sanaan suubii hirribaa kaatanii guyyoota jaalalaa hin jirre sanaaf galata galchuuf haa ta'u guyyaa saafaadhaan kaatanii waa'ee eebba jaalalaa gadi fageenyaan yaaduudhaaf haa ta'u ennaa galgalaa'us galataan gara mana keessanitti deebi'uuf haa ta'u dhumarrattis wantootaa fi warroota onnee keessan keessatti jiranii fi jaallattan hundaaf Waaqayyo kadhattanii fi faarfannaa galataa faarfattanii rafuuf warreen fedhii qabaattan ta'a jedheen Almitiraan ammas dabalataan yaa barsiisa waa'ee gaa'elaa maal jetta jettee gaafatte Almustafaan hafuura fudhatee akkas jechuudhaan deebii jalqabe kan dhalattan walumaanis haga bara baraatti jiraattu kochoon du'a inni adiin sun dhufee guyyaa keessan gaafa dukkaneessu sanattis isin walumaan taatu eeyyee callisa Waaqayyoo keessatti illee isin walumaan jiraattu garuu walii keessan gidduutti bakki duwwaa haa jiraatu bubbeen jannataa gidduu keessan keessatti akka shubbisuuf bakka duwwaa dhiisaafi walii keessan wal jaalladhaa malee hidhaa jaalalaa walirratti hin hojjetina akka dambaliin galaanaa onnee keessan keessatti socho'u godhaa geeba keessan waliif guttadhaa malee geeba tokkicharraa hin dhuginaa buddeen keessan waliif laadhaa malee muraa tokkitteerraa hin nyaatinaa walumaan shubbisaa walumaan faarfadhaa walumaan gammadaa garuu tokkoon isaa akka dhuunfaa isaatti haa raawwatu kiraarri ennaa reebamu sagalee isaa akka tokkotti baafatullee ribuun isaa kan hidhame kophaatti miti onnee keessan waliif kennaa garuu akka dhuunfattaniif hin ta'in harki jireenyaa onnee keessan haa dhuunfatu malee waliin ejjadhaa malee baay'ee walitti dhiyaattanii hin dhaabbatinaa utubaan mana qulqullummaallee walirraa fagaateetu dhaabbataa miti egaa mukti odaa fi mukti waddeechaa tokkoon isaa gaaddisa isa biraa jalatti guddachuu ni danda'a jedheen ayyoon daa'ima baattee dhaabbatti tokkos waa'ee daa'immanii nutti himi jettee Almustafaa gaafatte innis daa'imman keessan ijoollee keessanii miti jireenyi fedhii fi yaada jireenya isheetiif jecha ijoollee dhiiraa fi dubara ta'anii kan dhalataniidha malee gama keessaniin haa dhalatan malee isinirraa hin dhufne isin waliin haa jiraatan malee isaan qabeenya keessanii miti isin jaalala kennuufii dandeessu malee yaada keessan kennuufii hin dandeessan isaan yaada mataa isaanii qabani waan ta'eef foon yookiin qaama isaaniitiif da'oo ta'uu dandeessu malee lubbuu isaaniitiif mana ta'uu hin dandeessan lubbuun isaanii kan jiraattu mana isaanii boruu keessattidha mana isin arguu hin dandeenye abjuudhaan illee bakka isa ilaaluu hin dandeenye keessattidha kan jiraatan eeyyee isin akka isaanitti ta'a malee isaan akka keessanitti akka ta'an hin fedhinaa jireenyi dudduubatti ni deebi'a isin furriisa yoo taatan ijoolleen keessan immoo cirreecha darbatamuuf furriisa irratti kaawwamanidha furguggeessaan bakka itti darbatu fageessee xiyyeeffatee ijoollee keessan dhaqqabsiisuuf jabeessee isin marsa harka furguggeessaa sanaan gar malee raafamuu keessaniif gammadaa gaariidhaafis isiniif haa ta'u inni amma cirreecha furguggamu sana jaallatu furrisaa sanas ni jaallata raajicha barreessaan Halil Jibraan kanii kee kan dubbisu Doyyoo Mokonnon raajicha